Akkam jirtan hordoftoota OGMC kun sagantaa kenna sagantaa wirtuu artiiti. Sagantaan wirtuu artii OGMC'n qophaa'ee dhiyaatu har'a keessummaa tokko affeeree qabatee dhiyaatee jira. Keessummaan kun OGMC'fis keessummaa miti, uummata Oromootiifis keessummaa miti. OGMC keessatti wirtuu damee artii OGMC kan qindeessu kan hoogganu yommuu ta'u, uummata Oromoo biratti ammoo sirboota aadaa, qabsoo fi jaalalaatiin beekama. Yeroo ammaa osoo hin taane bara xiqqoo achi siqeera jechuudha. Sagantaan keenya wirtuu artii har'aa ammoo weellisaa artistii Oromoo beekamaa jaalatamaa kana affeeree toora zuumiitiin marii gabaabduu waliin gaggeessuudhaaf asitti argama. Artistiin keenya kun artist Qaasim Adam Barroo yookiin ammoo Qaasim Barroo jechuudhaan beekama. Egaa artist Qaasim Adam yookiin ammoo Qaasim Barroo affeerraa OGMC'n dhaabbata keessanii isinii taasise qeebaltanii marii gabaabduu waa'ee seenaa keessaniis haa ta'uu waa'ee hojii yeroo ammaa kan harkaa qabdanii ilaalchistanii marii gaggeessuudhaaf as toora zuumiitti argamuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Anaa dhufu. Hayyee anaa galatoomaa isinillee miidiyaa OGMC irratti na affeeruu keessaniif baay'ee galata qabdu ulfaadha. Hayyee egaa akkuma beekamu artistiin kan uummataati kan uummataa waan ta'eef isin jedhu umriidhaan na caaltanis si jedhaa si waamaa kanumaaf na of bilchi siin jechaa. Mee artist Qaasim Adam Barroo yookiin ammoo Qaasim Barroo uummanni isin beekaa mee eessatti dhalatanii guddattanii mee haala background keessatti qooduu ibsitanii? Yaa artist Qaasim Adam yookaan Qaasim Barroon bakka baay'eetti dhalatee agadhaatti iddoon isaa kun immoo argitee Arsii dhiyaas jedhaa kun qarsaa kofalellee hin hima argitee xiqqoo daaliloon gadabii kanaan gadabillee hin jedhaa. Gaafa yaa shaggee bareedduma kee jedhu san immoo jimmattillee dhalate jechaa turanii ani agadhaa immoo bakkuma hundattuu haa dhaladhu artistii Oromoo waan ta'eef ittiin gammadaa dachii Oromiyaa hunduu dachiitiyya. Artist Qaasim Adam kadhalate magaalaa Saguree Moggaa ganda Alkasaa Burqituu jedhamutti dhaladhee eegas booda immoo umrii ijoollummaa kiyyaan naannoo aanaa Xiyyoo kana yookaan immoo Asallaarraa gadi naannoo Booshaa Burqituu jedhamutti achittiin guddadhee mana barumsaa jalqaba kan seene Arataa Cufaa kan jedhamu tokko haga 5 achittiin baree 5 haga 6 immoo Dibbee Dannaba kan jedhamuttiin baree achirraa Cilaaloo High Schoolin dabree deemee jechuu gaafa elementary bahu haga kutaa 11 achittiin baree achirraa biyyaa gallakkiseen gara qabsootti deeme jechuu haga gaafa sanii Asallaman jiraataa ture. Eegamoo dirree qabsoorraa deebi'es Finfinnee man jiraataa ture. Achitti gaa baandii gadaas kan ijaarame. Kanaafi haala aartii immoo kan jalqabe 1976 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaa sanitti. Aartii akka ittiin jalqabdaniin dura akka odeeffadhetti aartii kan jalqabdan isin sirna dargii keessa hawwisuu dargii keessatti jedhamaa yeroo sana immoo bakka adda addaa Oromiyaa hunda keessa deddeebi'anii akka sirbaa turtanatti dhageeffadheera. Mee akkamiin gara aartiitti seentan akka hawwisuutti maaliif biyya keenyatti namni ijoollummaadhaa gara aartiitti seenu hin baramne maaliif hojjenne akka magaalatti dhiyoo miti baandii hin beeknu meeshaan muuziqaa quba hin qabnu garuu baadiyyaatti dhalattee guddattee gara muuziqaatti seente mee akkam seenuu akka dandeetti mee daawwatu keenyatti duuba deebitee yaadattee nu ibsite? Yaa aartii akkin itti jalqabe ijoollummaa kiyyaan yeroo dargii 1976 akka lakkoofsa Itoophiyaa kalaandarii biyya saniitti
Hawwisoo aanaa kana yeroo walitti qaban yoo gurmeessan achi keessatti anis nama tokko ta'eetiin hawwisoo aanaa xiyyoo kana keessatti ani immoo san kubbaan taphadhaa baay'ee ispoortii kanan jaaladhaa kutaa jahan baradhaa achirraa na fuudhaniitti dirqitti hawwisoo kana sagaleen qabaa hin sirba baadiyyaatti sirba aadaa kanas garuu immoo hawwisoo kana dirqitti yoo warri dargii kun ka sagalee kiyya kana laalanii qabalirra ummanni nama himeete mucaan ibaluun sirba akkas jedhanii achi nageessanii hawwisoo kana aartii kana akkasitti jalqabee jechuudha achiin leenjii seeraa baatii lama yeroo gannaa kana seeneetiin achittiin baruu jalqabee aanaa xiyyoo kana keessa Billaaloo bakka jedhamu magaalaa Asallaa irraa kiiloomeetira 10-20 akkas kan ta'uun si'a achitti leenjii duraa sochii fi sagaleen leenjee baruma san immoo sirba jalqabaa yaa shaggee bareedduma kee kan jedhu kana Agost naasee 18 achitti gaafa leenjii san xumuruun sirba kana achitti reediyoon afaan Oromoo kun warri hojjetan dhufanii achitti sirba kana waraaban jechuun na wajjin achirraan aansee 76 sanii gara 77tti ogguu ceenu sochii fi sagaleenis hawwisoo aanaa xiyyoo keessaa tokkoffaa baheen hawwisoo kutaa Arsiitti dabre achi booda hawwisoo kutaa Arsii keessan ture haga gaafa dargiin sirni dargii sun haga diigamutti jechuudha. Gaaffii biraa osoo hin ceene dura sirba yeroo jalqabaatti baaftan san yaa shaggee bareedina kee kan jedhu san anillee ijoollee ta'ee reediyoo irraa dhaggeeffataa ture haga guddadhes dhaggeeffataa ture baay'ee ergaa bilbilaan haasofnee beellama kana qabanne kaanee galgalallee ganamallee sirba kana mataa kiyya keessa dhufaa ture mee sirba kana mee anaafis daawwattoota kennaafis mee sagalee keessan kanaan nu jedha. Yaa amma sagaleen sunis hin jiru tokkoffaa sagaleen umrii qofaaf odoon taanes shaakala irraa fagaattu sagaleen namaa duudaaf deemaa hin jijjiiramaa amma almost namni sagalee san dhagaye kana hoo dhagaye akkami jedheetti xiqqoo gir jechuun isaanafu yaa shaggee bareedduma kee ni jati yaalaadhe arge shurruba kan kee kan marge nan adda ta'e tamboo meenatti koottoo yaa shaggee na gammachee saruuf kee Ani kena kubena kabidatitti dufetin silala bakatikatitti nandufan legale mbuini atuma yadoda najalan nandufan legale mbuini atuma yadoda najalan Shagyo bareedduma kee ni jati yaalaadhe arge shurruba kan kee kan marge nan adda ta'e tamboo meenatti koottoo yaa shaggee na gammachiisa dhufte kee. Maali sagaleen ima jira lakka xiqqoo basiiti malee yaadannoo guddaa natti fidanii baay'ee bareeda. Mega sirbi keessan kun sirba yeroo jalqabaati garuu sirba akka aadaanii miti barumsaanis deeggarameeti artist Qaasim Adam kan barumsa aartii kana barattee turtee eessa baratte? Barumsa aartii oguma jalqaba lafaa ka'uun leenjii aanaa xiyyoo irraan jalqabee sochii fi sagalee leenjii achirraan jalqabee hawwisoo kutaa Arsiittis akkasumatti barachaa ture barumsi kiyyaa guddaan meeshaa aadaa biyya sanitti baratame kiraaraaf masiinqoo aga tokko yaala. Ammas kan leenjee sagalees isumaanin leenjee waa'ee amma nootaaf maalii kana hin baranne yeroo tokko jalqabeen baatii tokko akkas otoo hin baratin yaareed jalqabeen ture biraa hin dhiise. Irra jiraan hojiin kiyya hojii walaloo barreessuu yadaloo hojjechuu sochii waan itti leenjee haga dhumaatti ani sochiidha dipaartimentiin kiyya kun sagalee yadaloo barreessuu hojjedhaa walaloon barreessaa hawwisoo kutaa Arsii keessas isumaatti akkasumatti itti fufee achirraa immoo 1981 Beeraawi Tiyaatirii
awwisoo kutaa dargii kana godinoota osan Itoophiyaan qabdu kana guutuu keessaa walitti turne isaanis injifadheen tokkoffaatti dabreetiin beeraawi tiyaatirii seene achirraa haga 83 dargii injigutti beeraawi tiyaatirii keessan ture isa sanis rakkoon adda addaa na mudateen achi isas dhiiseen gara biyyaatti deebi'e eegas booda immoo gara dirree qabsootti deemee gara Harargeetiin deemee achi bu'eetiin ka dabballee foraana leenjeen mooraa qabsoo san ture achirraa gaafa 91 dhaabichi gamanatti gara Finfinneetti dhufeenis achirraa na fidanii gullalleettis waa'ee aadaa kananii awwisoo dhaabaa kana wajjin achittis akkuma leenjii aadaatti hojjetaa ture. Eegas immoo eega chaartaraa baanes deebinee baandii gadaa yeroo ijaarruttis ittuma fufe'ani waa'ee aadaa kana kaasetti daaleeloon gadabii kan jedhullee gaafa sanii bara san keessatti dhiphina san keessatti hin baase achi dura garuu dargii keessa ayyaana guddaa tokkotu ture feestivaaliin Kooriyaa Kaabaa Pyongyang magaalaa jedhamutti isa sanii 80 tokko akka kalandarii Itoophiyaatti gaafa sanii awwisoo kutaa Arsii keessaa filameen deeme gaafa immoo achi ga'u mana tiyaatiraa hundarraa walitti qabanii feestivaala waldaa dargaggootaaf barattoota addunyaa jedhameeti qophiin sun kan qophaa'e isarrattis akkuma Oromoottuu bakka bu'ee namni deeme ana sirboota baay'ee sirbaa akka aadaa Harargeetti sirbaan ture akka sirba Baalee yoo jedhan immoo ani ka isaan Baalee farsiidhan malee uummatas hin beekani sirba kanas qubee qubaa kana yoo sanin jalqaba Shaabee Sheekoo fi nama isii hojii sirba irraa koppii dhagaa ture reediyoo keessatti yeroo duraatiif tirrii mana tiyaatiraa kamittuu tirrii aadaa uummata Oromoo kamuu hin laaqa manni tiyaatiraa kun garuu tirrii aadaa Arsii yeroo jalqabaatiif namni mana tiyaatiraa beeraawi tiyaatiritti sirbe ana waltajjii addunyaa irrattis gaafsan isan sirba addaa kan jedhamee uummanni Itoophiyaattis beeraawi tiyaatiritti namni akka weellisaa Xilaahun Gassasaa fa'aa waltajjii irra bahee haga na badhaasu sirba immoo yaamatu maali afaan isaaniitiin sirba waggaatti qophii waggaa irratti injifateedhanii beeraawi tiyaatiritti illee sirba kanaaniin tokkoffaa bahee badhaasa argadhe. Sirba kam? Sirba qubee qubaa? Lakki sirba gugurraa sandaabilee buburraatti waatileen ka jedhuun sirbee sirba tirrii kana. Sirbi kun amma Kooriyaa Kibbaa magaalaa Pyongyangitti isa sirbitanii waltajjii irratti suma sirbitee? Isa sirbee sirboota kan addaan isa guutuu sirbi jedhanii sirba qubee kana immoo haabii ka Harargeetti sirba haga tokko irraa jedheetiin dafanii muranii walitti hidhan kan ammoo garuu guutuu na sirbisiisan maaliif sirba adda ta'e mana tiyaatiraatiif warri Finfinneettis takkaayyuu sirba san manni tiyaatiraa kamuu sirba aadaa Arsii sirbee hin beeku stiil hagadhaa kabiraa hin fakkeessuu hin balleessu sirba san garuu beeraawi tiyaatiritti illee gaafa maskara guleetti isaan jedhan sanii fi agostii keessa qophaa'ee qophiin sun sirba santu beeraawi tiyaatiritti bara san isaaniin injifadhe achitti sirbi sun injifataa ta'e jechuudha qophii waggaa kan mana tiyaatiraa irratti
achirraan aansee ka dargiinis hin diigamee gara qabsoo deemne. Mee gara dargiitti sun diigamuu dargiin hin diigamne mee Kooriyaa matti sin hambisuu barbaada. Waltajjii yeroo jalqabaatiif sirbii afaan Oromoo waltajjii addunyaa irratti biyya san bakka bu'ee kan sirbame siin akka ta'e amma sirriitti reef dhagahaa jirra. Anis namni kennas kan hin beekan turanii kubbaan carraa gaariidha. Mee akkamiin yaadatte waltajjii san mee sirba san nu jechuu dandeessa? Waltajjii irratti giddisan waltajjii sun maal ture? Oromoo jedhamu akkam ture mee? Yaa baay'ee yuunik isaan amma manni tiyaatiraa kun kabee kan sirboota aadaa Oromoo sirboota warra Machaa fi Tuulamaa kana sirba ragada mormaa kana kabiraa irraayyuun beekani. Sirba amma shaggooyyee ummata Oromoo bahaa kana Harargee guutuu inuun beekaniyyuu gurbaa tokko achi fidaniitti sirba maalii jedheeti bitoo kabbada jedhan tokkollee sirba aadaa Oromoo kana sirbadee waan hin taane achirratti wanta jedha. Tokkos gaafsan kan dhufe waanuma akkasiisan fidee jennaani Goa Misraaq baandii keessaa fidanii ani immoo suuta jedheetti siqeen ani sirba akkanaaf maaliif Hawwisoo kutaa Arsii keessatti ijoollee naannoo gololchaatii dhufan jiruun wajjin Hawwisoo kutaa Arsii keessatti warri hojii hojjannu sirba shaggooyyee ajaa'ibaa kana sirbu ani isaanirraa waan wanta jedhuu fi sirbuma mataa kiyyaa immoo achirratti ilaalee ofuma kiyyaaf kan baase qaba. Isa kanatu shaggooyyee bakka bu'aa jedhee ogguun ittiin warri leenjisan warri mana tiyaatiraa sirriidha jedhanii narraa fudhatan jechuudha. Achi booda isa mucaa fide san harkaa dhiisanii dhiisi sirrii mitii kun jedhaniin. Amma yeroo sanitti bitoo kabbada illee hin jira ture achi booda aadaan Oromoo inni Harargeedhaa isa dhugaa mucaan kun sirbee ati akkamitti kan akkanaan sirbine jennaani na wajjin wal mormuu fa'aa fide. Now, kaati sirbitu kana takkaayyuu ani Harargees bu'ee hin beeku garuu ijoolleen shaggooyyee beekan nu bira jiru. Isaan immoo kaati sirbitu kana takkaayyuu aadaa Harargeetiin jenneen jedheenan achitti sirba sananta jedhee sirbi gaafa san waltajjii Kooriyaa kaabaa irratti sirbi buburraa sandaabilee buburraa tebaatilee shimalee buburraa tebaatilee inbeduu simalee buburraa tebaatilee sandaabilee buburraa tebaatilee akkasitti. Waan baay'ee nama gammachiisaa waan baay'ee namatti tola. Egaa sirba aadaa shaggooyyees gaafa ati sirbitu bitoo kabbadee fa'aati Harargeetti guddatanii afaan Oromoo beeku malee onnanatti fakkaanne qabsoo guddattu qunnamee jira achi keessatti jallis buddeena isaaniitii kan uummanni beeku jedhanii baballeessaa ittiin fayyadamuuf ture ati immoo aadaa dhugaa sirbuuf dhuftee achitti amma walitti bu'iinsi uumamee jira. Egaa meegaa afaan aadaa Oromoo tiyaatirii Itoophiyaa keessattis bifa kanaan waltajjii addunyaa irrattis bifa kanaan agarsiisaa turteerta. Ergasii amma dargiin kufee jennaan qabsootti seentee ergasii immoo sirba qabsootti ceetee sirba qabsootti ce'een dura sirba ati baafte keessaa Daalee Loonga Dabii kan jedhu sun sirboota qabsootti walitti hiitee baaftee yeroo yaadannaa yeroo baandii gadaa keessa turte. Mee sirba san maaltu si kakaasne waa'ee sirba sanii waa xiqqoo nutti himtee sagalee nu jettaa? Yaa beeziin kiyya aartii keessatti an sirba kamuu sirbuu hin danda'a. Maaliif? Sirba kamuu barreessees yadaloos hojjedhee sirba baranees sirbuu hin danda'a. Garuu beeziin kiyya hawwiin kiyyas fedhiin kiyya aadarratti yeroo kamuu fedhiin kiyya guddaanis aadaa kana ani yoo lafaa ka'uus waa'ee aadaa kana maatiin kenna baay'ee abbaan kiyyas baay'ee waan aadaa kana baay'ee hin jaalataa hin fedhaa. Yoo abbaan kiyya nama amantii geggeessuyyuu ta'u yoo ijoolleen sirbaniif aadaa kana hoo balleessanii bakka cidhaatti akkasii miti. Hin jallisina aadaan hin jallatu aadaa hin bareechifnettanii aadaan duruma bareedee uumame waan biraa wanti itti maytanii bareechitan hin jiru qajeelatti
akka uumame sanitti malee akka biraan godhinaa jedha abbaan kiyya maaliif sirba shebolaalaa jedhanii lafa dhiitan tokko ture yeroo garii sirba kana sirba amma argitee baddiffa kana yookaan amma alaangannifaa ta'uu bu'aayyiffa kana garasitti harkisuu barbaadu ijoolleen. Nus ijoollummaa keessa waan tolchine nutti fakkaatee akkas taanu maaf kana waliin maayittan kun eessaa walitti dhufee akka itti sirbitantu tokko isinif fakkaate hunduu adda. Kun kabalaa qaba. Kun argitee waan luxubama caddiftanii lafa dhiittan kanatti asin fidina. Kuni qabata eboo qaba, qabata zangii ulee qaba. Waan akkasiiti manguddoon dur yoo ijoolleen aadaa jalliftu ofiif dhaqqabne. Kanarraa inni sirba kutaa arsii usoo kutaa arsii keessatti sirbuma aadaa kanaan sochiillee kan irratti ani baay'ee sochii irrattis kan socho'u waan daansi maalii jedhamu kana sagaleen sirba fedhe sirbuun danda'a. Leenjis kan hin leenjees jalqaba irraa kaasee agaruma aadaan hordofaa kan hin barsiisus bu'uurri kiyya saada. Kanarraa sirba daalee loon gadabii jedhamu kaaseta kiyya kan tokkoffaa jalqaba baasee irratti sirboota aadaa baay'ee waan hin argitee walitti qindeessee qabuu fi sirba kana keessaa filadhee jechuun baay'een jaaladha. Daalee loon gadabii daa'ee naa dhaqqabi maali hiikaa baay'ee qaba. Sirbi kun yadaloo aadaa kun ka'uumaa akka jiru sanitti hin dagaagsita malee hin jijjiirtu waa ittiin suftu. Kana wansiin jedhu amma mataan isaatii fi walaloon midhaan isaas tokko ture akka amma sirbi kun ka qaasimii miti baay'isawwee sirba arsiiti sirbi kun. Qaasim sirbeet ittiin beekamee beeksise sirbicha malee sirbi kiyyaa mina dura jira. Akaakuu abaaboo kiyya dura jira. Arsii hojii uumameetta. Sirbi aadaa arsii sirbi aadaa kamuu kan ummataati. Artistoonni hin sirban malee sirba kana ufiif hin uumne nu. Barroolleen sirba qaasim uumee miti. Ubee qubaa namni jalqaba sirbe shaabee fi bariisoo eenyuuti maqaa irraan fadhe ka isaaniiti miti. Sirbi kun sirba hawaasaati. Nu ittiin sirbinee hin beeksifne. Kanaafuu amma yeroo tokko tokko daalee loon gadabii amma sirba qaasim barroo jedhan. Sirbi qaasim barroo mul'ise addunyaa irratti ol baase. Garuu sirbichi ka arsiiti. Naannoo sanis arsii keessa sirbama. Sirbi ka Oromooti ka arsiiti. Barroolleen sirba arsiiti na dura jira. Abbaan kiyyallee an abbaan kiyya argiteetiin sunsumaaf geerrarsa isarraa dhagaye. Malee as hin finne ani. Geerrarsis waan itti dabaltu qabdu hin dagaagsite jechuun amma. Daalee loon gadabii marree daa'ee naa dhaqqabee. Akkuma kana amma midhaan isaallee gubootuu itti urgaa'e marree daa'ee naa dhaqqabee. Rooteshiinii baay'ee bal'atawoo akkasitti deemtu. Kanaaf maal godhe hin dagaagse. Daalee loon gadabii marree daa'ee naa dhaqqabee. Gubootuu itti urgaa'e marree dambalii gorbidaa'e marree amma geetteerooni marree walgarraa dubarooni marree walgodaanne birraa arsiisaa too jirra. Magaleeti aleensa binuun fuudhesi keessa daalee loon gadabii marree daa'ee naa dhaqqabee. Achitti itti fufa jechuudha. Daalee loon gadabii daa'ee naa dhaqqabii ijoollumatti yeroo horiitisu horii daddaalutti tarree galee yaa'u yaadadha. Daawun immoo hin jira. Mee maal daawun jechuun maal jechuudha? Asirratti mee maal daalee loon gadabii daa'ee naa dhaqqabii maal jechuudha? Waan kana hiikaa baay'ee itti rakkata namni dhuga. Jechi kun namaafis sa'aafis jechi kun jecha dachaa, jecha kabajaa, jecha yookaan dawoo qabu, qoola qabu. Loon yoo godaansifte amma baddaa godaanee dambali yoo jiraate gaafa badheessa roobni roobu gubootuu itti urgaa'e dambalii gorbidaa'e maaliif jedhe walaloo kanarraa hiikaa isaa yoo faana bu'in argata namni xiqqoo waan walaloo kana beeku. Gaafa badheessa roobni jalqabu loon kuni hin suufa. Loon kun argitee qilleensa biyya isaa suufa. Bakka godaanee jiru sanii ka'ee daaya. Loon kun bade hin jedhani. Bade jechuun horiin tokkochi yoo adda baheetiin moonaa yookaan loon irraa bahee bade. Loon maal ta'e? Daa'ee gala daayaa jira. Gala deeme.
gala kute loon kun argite maalif oluma kayet akkuma jiruun citee deeme loon kun bar saa tokko lamaa miti loon daaye jechuun loon galaaf ka'ee gara biyya isaatti gale godaansa daaye gale badee gale jedhan loon baden jedhan loon gala deemuun daaye jedhan kanaaf daaye jechuun gala ka'ee gala deemaa jira dacha'ee gara fuula biyya isaatiitti hafuura isa argitee qilleensa biyyaa suufee jira. Kanaafuu gizee bonaa uummanni keenya horii isaa fuudhee bakka roobni jiru bakka gaaddisaatti bakka baddaatti godaanaa gizee immoo bonni darbee ganni galu immoo karaa bakka duraanitti deebi'a yeroo kana duuban suufee hafuura isaatiin dhageeffatee daa irraa citee tan gara qe'ee isaatti deema jechuudha. Daawuu jechuun baduu miti. Irraa citee deema warri citee deeme kana naa dhaqqabii faanaa deemii bu'ii deemii tiksii qoqqobii jechuudha. Loon kun daa'e amma namni oofaan jiruu fi gala deema. Gala daa'e loon gala daa'e kan ammoo dhaqqabii jedhan hirreefdan dhaqqabda fardaa lafa loon kun duubaan dhaqqabda yoo dhaqqabda yoo dachaafte yookaan siifuun dacha'u yoo karaa bu'e loon daa'e kanaaf daalee loon gadabii daa'ee naa dhaqqabii gadabii kaa gadi godaantanii akkana gara kunoo dambalii kana fa'aa yoo achi immoo ilaalli baddaan kaa takkaa roobni deebi'e loon achi ol ka'a kanaaf dardaraan dhaqqabaa jechuudha. Hayyee gaariidha qabee yeroo biraa waa'ee aartii aadaa afaan Oromoo keessa seennee bal'inaan hojjannaa atis damee aartii OGMC keessatti gahee guddaa qabdaa fuulduraaf damee kana waliin guddinaa waliin irratti hojjanna ta'amee amma gara wannaatti gara qabsoo sirboota qabsoo fi keessa turtetti deebina. Egaa erga dargiin kufee mootummaan Ihaadig dhufee weellistoonni Oromoo hedduun magaalaa Finfinnee keessatti jireenya hadhaa jiraataa qabsoo Oromoo dhiibaa turanii oofaa turanii bakka mana jireenyaa kireeffatanii bakka jiraachuu hin dandeenyetti bakka hojii hin qabnetti bakka wanni martiitti dukkanaa'etti isaan garuu si dabalatee jechuudha hedduu isaanii qaamaan beekaa itti cichanii magaalaa Finfinnee keessatti sirba qabsoo gaggeessaa turan. Mee maal fakkaata haalli yeroo san keessa turtan Finfinneetti mee akkam turte eessa turte baandii gadaa keessatti haala kamiin dabarsite? Yeroo sayyaadannuuf duuba deebinee baay'ee ulfaataa ture. Ijoolleen baandii gadaa akka jirutti baandii kana yeroon inni ijaarames yeroo baay'ee hammaataa yeroo dhiphina hamaa gaafa dhaabni adda bilisummaa Oromoo chaartaraa bayameeti birraa sanitti ijaarame baandiin kun jalqaboo ijaaramu Gadaa Tiyaatir Kilab and Gadaa Tiyaatir and Art Kilab jedheetiin laayisensii akkasi qaba ture waan kana immoo kan yeroo sanitti tattaaffii godheetiin baandii kan akka ijaaramu taasise dhaabaa wayyeessaati yookaan namoo daandii reediyoo VOA afaan Oromoo irra kan hojjetu kana yeroo san keessatti baandii kana dhaabuu fi tiyaatira dhaabuu keessatti Finfinneetti qabsoo guddaatu ture tiyaatiroota baay'ees yeroo sanitti tiyaatira 2-3 fa'aa hojjannee jirraa tiyaatira baay'ee seenaa qaban kan inni barreeffee qindeesse isa san irratti ani gaheen kiyya baay'ee yaadaloo waa ibsu coolagee uqqadhee moofaa uffadhee imimmaanii jedhama nu fuula dhokate jedhama tiyaatirran keessa waan baay'ee hojjechaa ture yeroo sanitti kana lamaan ol bira oofaa turre achirraan kaa yeroo san sirba barroo jedhu kana Daaleeloon gadabii eega hojjanne booda nama 4 ta'aniitiin kaasetta san irratti hojjadhe barroo barricha Oromoon dhiiga tokkicha warri diinaan tolle dhufe ka jedhu hinduullaa'ee barroon haarawaa hinduullaa'ee beenu naan jette barroo kana maal akka ta'e namni barroon gosa hedduu barroo hoo barrichaa'ee jabbilee kormi xiqqichaa warri dheesseen beenne dhufe jedha Arsiin sunsuma kun gaafa duulaaf bayan barroon takka waa lama barroon kun barroo barricha eerransa gogaa qeerransa uffatee barroo barricha jabbilee korma tokkichaa warri diinaan tolle dhufe jedha qeerransa uffatee barrichi sun argitee barruu qeerransa uffatee kun immoo ililli birraa daraaru kana dachiin marti barruu dayate
maali darbata maali dhorgateedhaan qeerransa gaafa lafti kun hadaan daraaree wanta jedhe achi keessatti uf dhossaa jedhan qeerransi kun yoo amma dura damoo deeman. Kanaaf hinduullaa'ee barroon haarawaa hinduullaa'ee beenunaan jette barroo namni gaafa duulaa bahu gogaa qeerransaa kana namni mirga qabu hundi isa uffatee yaa'a. Hinduullaa'ee qabsoon haarawaa hinduullaa'ee beenunaan jette isa kana animmoo yeroo dargii keessa sirba kana gaafa hawwisoo aanaa xiyyoo kanan jalqabe barroo meeti barroon ka gurbaan lolaa meeti barroon ka gurbaa lolaa meeti waraanni ka gurbaa lolaa ka jedhu yadaloo biraallee qaba sirbi kun isa kanan sirbaa ture jechuudha. Nullee ennaa Finfinneetti baandii gadaa ji'aatti yeroo tokko mana barumsaa Tagbaraa iditti dhufnee isin ilaalaa turre hordofaa turre yeroo nuti jiratti sirbaa turte hedduun keenya kaanee utaalaa turre ijoollummaa qabna yeroo sanitti. Sirba kanas mee naa jedhii mee sagaleedhaan baay'ee sirba jaallatamaa uummanni Oromoo jaallatu waan ta'eef mee sagalee kana haadha shaakaluu jalqisi qabsiiseera. Barroo ooyoo barrichaa'e ooyoo Oromoo dhiiga tokkicha warri reesseen beenne dhufe barroo ooyoo barrichaa'e ooyoo Oromoo dhiiga tokkicha diina cabsee baqaan galcha. Hinduullaa'e barroon haarawaa hinduullaa'e beenunaan jette hinduullaa'e qabsoon haarawaa hinduullaa'e beenunaan jette hinduullaa'e nilaala bayi hinduullaa'e irra naannayi hinduullaa'e yoo ittiin geette hinduullaa'e Oromoo kayi hinduullaa'e leenci bosona hinduullaa'e adee bookkise hinduullaa'e adawwi diina hinduullaa'e dhiiga boochise hinduullaa'e barroon haarawaa hinduullaa'e beenunaan jette didididididim tiririm. No,